Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa Nagaaniif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Irraa jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Yeroo dheeraadhaaf yuutuubii kee irratti nan argine. Innis immoo alma tokko isin harka wadaala neetworkii fi daataatiin har'a immoo isa jirtu Obseen iddoo kamitti argamti? Eenyu wajjin argamti soo jettan immoo nama isin baay'ee yuutuubii kee irratti argitanii baay'ee jaalattan liiv irratti iddoo adda addaatti argitanii turtanii nama baay'ee jaalataniif kabajjan. YouTube jira. Bes waan nagaas nagaa fattifiin. Tolee nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota Obsee Shawaa hundi keessanuu biyya keessaa falaa kan jirtanii akkam jirtu nagaa keessan galata waaqayyoo nagaadha. Egaa akkuma beekamu aniif Obseen hiriyaa karaa YouTube wal horannedha. Waaqayyoo immoo nu gargaaree YouTube biyya hambaa teenye hojjechaa turre online wal barre har'a garuu Waaqayyo nu gargaaree Itoophiyaa galle Itoophiyaa keessa immoo naannoo garaagaraa bakka garaagaraa irraa wal agarree har'a wajjin jirra. Kun Obsee Shawaa ishin jaalladhuuf kabaju. Egaa hiriyyummaa keenya irraa isin waan iddoo akka barattan abdii qabna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Waa'ee keenya dhaggeeffachaa waa'ee hiriyoota keessaniitti yaada waa'ee hiriyyaa keessan faana kaayyoo boruuf qabdan itti yaada jennaan ture. Har'a hiriyootaaf dhaamsa qabna jechuudhaan Obsee Shawaan akka hiriyyaa tokkotti. Video kana immoo isiniin jechuudha hiriyummaan waan guddaadha. Hiriyummaa keessan jabeessaa isiniin jenna. Dhaloonni biyya ormaa keessa iddoo gargar teessanii karaa onlaayiniitiin wal baruu dandeessan karaa TikTok haa ta'u Facebook haa ta'u kallattii kan walitti dhufiita guddaa gootanii qabdanii hiriyummaa keessan jabeeffadhaa isiniin jenna. Ammas immoo turtiin keessan dhufaan haa ta'u sochii goona dhufaanuma turaame. Tole akkasuma video kana immoo like share gochaa dhufaana tura. Maatii haaraan immoo subscribe gochuudhaan maatii Obsee Shawaa ta'a. Akkasuma buzeetiin bidhaafis immoo maatii ta'anii isiniin jedha. Maatiin nu ta'uu keessan dagatina akkanatti taasise viidiyoo gaggaarii biraantii adda addaa wanta isin barbaadan koomentii jalatti irree warroonni wanta barbaadan isin biraan gahaa jiree hawwii guddaan qaba waan ta'eef laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa otoo laayik godhin biraan darbinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana sirriitti maaliin mee laayikii keessan nu argisiisaa mee amma nu jaalattan jenna. Hiriyyaan keessan nu mafaan hiriyaachuun nama wal jaalatudha. Isaanis immoo hordoftoota keenyatti hiriyoota keenya miti laayikiidhaan nutti agarsiisu koomentiidhaan yaada isaanii nu bannaa jechuudha. Kanaaf faana turaasniin jennaan turtiin keessan nu mafaan haa ta'u. Akkamiree Obsee koo qilleensa namatti hin tolu. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola garuu beektaa biyya arabaa beemma daandii nama amma kanaa deemuudhaaf baay'ee sitti ulfaata miti ree. Kan deemu. Wanti namatti tolu immoo biyya keenya keessatti qilleensa gaafa furgattaa ofii keetii gabbaatee akka barbaadde tokkii gootaa baay'ee sitti tola garuu otoo biyya arabaa ta'e amma kana gadi buutamu baruu baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf. Ka dhugaa jechuun amma kana sitti sin tolu nama wajjin deemtu sin argattu. Hojiinis biizii waan si godhuuf biyya arabaatti yeroo amma kan otuma deemnan deemayyuu itti sammuun keenya boqotu maal beektaa hojii baay'ee si eeggata mana keessatti sa'aatii qabdu sana herreegdaa hojii manaa qabdu herreegdaa sammuun kee tasgabbaa'ee hin deemu as keessatti garuu yeroo boqonnaatti waan ta'eefnuuf sammuun keenya tasgabbaa'ee waan arginutti gammadaa qilleensa isaatti gammadaa ijaan wanta nutti mul'ate ilaalaa deddeemaa irra ka'a. Kamal sitti laal beektaa biyya keenya koo kanatti biyya akka biyya Itoophiyaa badhaatu hin jirtu koo qilleensi ishee amma gaafa keessa deemtu sin dadhabsiistu qilleensa gaafa fudhatta biyya arabaa ammoo daqiiqaa 10-15 gisee aduutti nan deema jechuu hin dandeessu baay'ee si dadhabsa jechuudha. Kama amma sa'aatiin kun sa'aatii galgalaatii nuti fi achitti immoo sa'aatii galgalaa daa'ima dhiquu jira irbaata qopheessuu jira baay'isoo gadi baatee deemu sitti hin tolu. Haa ta'u ka biyyoo fi waa hundumaatti firideemii namaa kenna kana caalammoo waaqayyoo jaalalaaf tokkummaa nuuf haa kennu. Amma magaalaa Buraayyuu keessatti amma kana qilleensi ishii nutti tolee gammannee gaafa biraa immoo iddoo biraatti deemnee haala qilleensa ishii itti gammadaa teessuma lafa ishii illee hordoftoota keenyatti agarsiisaa fataa hin naqa. Dhugaa viidiyoo kana jalatti koomentii barbaadan nu barreessatii nutti maayii iddoo deemaa jettanii akkasumallee jechuudha beeksisa wayii yeroo gabaabaa keessatti hin baasnaa beeksisa sin barbaachisu. Kallattii kamii waan hojjedhaa jettasanii hojjenna jechuudha. Kallattii kamirra deemne jechuudha. Baalli kaaba kibba otoo hin ta'in kallattii kamirra deemne hojjennaa beeksisa yeroo dhiyootti gadhiisna nu eeggadhaa. Garuu viidiyicha keessatti nu jajjabeessaa waan namatti tolu keessaa immoo dhugaa dubbachuuf nu hirummaan keenya qilleensa irratti gaafa wal barree wajjin haasofnu waliin arginu jechaa turre garuu waaqayyo nu gargaaree wal argina jennee afaan hin dubbanna namni garuu akka afaan hin dubbatu san ta'uu dhiisuu danda'a garuu immoo nuti waaqayyo nu gargaaree akkuma irratti haasaa turre dirqama wal arguu qabna dirqama wajjinis dhufnee viidiyoo hojjennee akkuma wal argine
sani akkuma dubbanne sanatti wal arguu keenyatti guddaa gammadnee jira. Waaqayyoon garuu guddaa goonee galateeffannaa dhugaa dubbachuuf. Kanaaf asumaanillee dhaamsi nuti isiniif dabalee kenninu ijoolleen biyya ormaa keessatti kallattii kamiin himuudhaan haa ta'u feesbuukii tiktookiidhaan kallattii kamiin wal bartan taanaan dhugaa rabbii hiriyummaa keessan jabeeffadhaa jechuudha. Hiriyummaan obboleessa obboleettii wajjin dhalatan hin caala. Maaliif yoo jettanii bakka baay'ee namatti tola jechuudha. Wanta tokko beektu wannidha waan ta'eef jabeessaa qabadhaa isiniin jedha. Asumarree magaalaa Buraayyuu akkatti ishiin babbareeddu kunuu ilaalaa baay'ee Baay'ee Buraayyuun hin bareeddi. Amma duwwii ishii kun amma mana jireenyaatiif bootaa mijataadha, qilleensa mijataadha, wacaan qabu. Baay'ee tasgabbaadha. Amma iddoon amma jirru kun mana barumsaadha. Inni hasaanu kun karaa mukeen jiran kun mana barumsaadha. Isaan kun immoo gibbii namootaati. Bakka wacaan qabdu guyyaallee raftu hirriba tasgabbaa rafta. Halkanis konkolaataan asiin baay'een deemu warra mana isaanii galantu kun konkolaataa manaatiin gala malee warra aspaaltitti dhiyaatuuf jireenyi xiqqoo mijatu waca garagaraa waan qabuuf saatii malee taaksiin garagaraa kilaaskiin illee waan jijjiiruuf kin duwwii mana jireenyaa mijataadha akka ofii keenya tilmaamnutti jechuudha. Bakka hojii aspaaltiirra namaaf haa ta'u manni jireenyaa duwwa ta'uun bakka. Boqonnaa koo jireenya biyya Itoophiyaa keessatti jireenya dassi jettu maal dhabeetta mukootaan beekamte jechuudha. Gaafa mukoota laaltu qilleensa gahaa argatta. Atirreetti gammadde jechuudha. Amma biyya Arabaa keessatti gizee waan dheeroobe amma namni gadi ba'ee ilaaluudha akka ta'an arginire. Qilleensa gahaan qabanii mukoonni akkasii kun hin jiru baay'een qilleensa isaanii ho'uma bicha waan ta'eef kanaaf. Biqiltuun uumamaa immoo Itoophiyaa keessatti baay'ee boonsaadha dhugaa dubbachuuf qilleensa gaarii harkisaa qulqullina yaani qilleensaaf qulqullina gaarii kennaa gaaddisaa harkisaa duumessa harkisaa wanta ta'eef bosonni faayidaa guddaa qaba biyya keenya keessatti jechuudha. Biyya kamittuu otoo jiraate namni kamuu beeka faayidaa bosonaa. Garuu haala teessuma lafaa yookiis immoo biyyoonni biraa amma akka Itoophiyaatti lafa bal'aa waan hin qabneef biqiltuu oomishuu hin danda'an. Itoophiyaan amma namni tokko mana jireenyaa illee bitatu kaaree bal'aa waan bitatuuf mana jireenyaa isaa ijaarratee irraa hambisee immoo biqiltuu mana isaa keessatti gaaddisa ta'u mana isaa keessatti miidhagu kun akka kanatti dhaabuu danda'a. Arabatti garuu gamoo bichaa waan ta'eef bakka itti biqiltuu fira tokko dhaabduun argamu. Amma kun asitti xiqqoo dukkanaa jira sa'aatii malee manaa baanis guyyaa deddeemaa ollee gara sa'aatii galgala viidiyoo waraabne akka argatta nama lixaa jira waan ta'eef tana dumismus jedhe kaayee garuu immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola katamaan Buraayyuu. Sijammar Itoophiyaa keessatti dhugaa bakki namatti hin tolle hin jiru. Yaada namni keenya nuti akka waggaa biyya ormaa deemne bakkeen kun hin bareeda inni ilaallu biyya keenyarra ija buusuu dhiisna malee Itoophiyaan baay'ee namatti tolti. Akkasiniin jenna kaa daawwattoota keenya koomentii keessan jalatti yaada keessan nuuf laadhati wanta hojjedhaa jettan isiniif hojjenna beeksisa yeroo dhiyoo keessatti isiniif hin dabarsina. Kun akkaatti Buraayyuu keessa zanaafataa jechaa jira maal jettu. Obsee manoonni kusitti hin bareedanii? Baay'ee bareedu dhugaa dubbachuuf. Ani batalee mana kunuuntinii kana baay'een jaaladha. Bareeda dhugaa. Wal fakkaata immoo gibbiin isaa si eegale. Akka kanatti immoo yuunifoormii ta'uunsaa hin miidhagsa magaalaayyuu. Mana nama dhuunfaa qofa otoo hin taane magaalaadhaaf miidhagina guddaa kenna. Siin jenna xiqqoo diigumsa miilanaa kanattuu magaalaa fakkisiisa. Asitti immoo akka carraa laga arganne lagarra dindilarra jennee asii gadi ilaalaa jirra. Mukootiin nu duuba jira. Bakka baay'ee namatti tola lagni isaa keessa jechuudha gizee gadi ilaalanii. Akkuma nu argaa jirtan kana akka biyyattii daawwachaa jirra. Akkasika isinis immoo kanaas sinaa ga'u isiniin jenna kaa ijoolleen biyya ormaa keessa jirtanii ijoolleen biyya keessa jirtan immoo laayik gochuun dagatinaati warra biyya ormaas laayikii godhaatiin nu jajjabeessaa isiniin jenna mee busee maaltu itti dhaga'ama qilleensa akkanaa kana gizee godhatte. Qilleensichi illee bareeda kaanii bilbila kan cufadhaa obsee qoyi naadaa walaa jira abbaa manaa kootu. Kanaafuu akkasitti kun ilaalaa jirtu busee immoo bilbila haasaa jirti garuu immoo baay'ee tokko wanni namatti tolu qilleensi isaa baay'ee natti tolee jira dhugaa dubbachuu fi qilleensa bareeda fudhachaa turre. Na kanumatti aansnee waan babbareeda simbiraan keenya jennee amantii qabna katamaan Buraayyuu kana fakkaatti nuti hunda fudhanne sumaa jechuudha iddoo deemnee hunda fudhanne garuu yeroo muraasa waraabnee tokkoffaa kaa wanni dhuma jenneetti garuu magaalittii ishee kana fakkaatti kun akkuma argitan kana isiniin jenna yeroo caalu viidiyoo biraatiin ni dhufna
magaalaa biraallee deemnee akka Piyaansaa fa'aa bakkee garaagaraa deemnee Itoophiyaa fakkeenyaaf obboloonni waggaa dheeraadhaaf biyya Itoophiyaa keessaa deemtan amma Itoophiyaan magaalaa ishii maal akka fakkaattu irraanfachuu dandeessu maaliif waggaatti haareffamaa miidhagaa jira waan ta'eef dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan baay'ee babbareedaa jirti Piyaansaa fa'aa isinitti agarsiifna yeroo dhufu viidiyoo kana immoo laayikii godhaayi amma kun asfaaltii gubbaadha buraayyuu gara asfaaltiitti gara makiinaan deemuudhaayi. Manni gara duwwaa jiruu fi magaalaa irra jiru gargaara. Magaalaan buraayyuu kana fakkaatti kun olaalaa muluu ishee waggaa fudhannu moo bulchiinsa magaalaa buraayyuu jechuudha manni argaa jirtan kun. Akkas fakkaatti viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. Viidiyoon biraatti nama walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jenna. Deebanaa.